Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota chaanala Roozaa Tuub RS jirtu baganaaf jiraattanii bakka jirtanitti nagaaf rahmanni Rabbii akkasuma kabajaaf jaalalli kiyyaa kan inni irraa madde qilleensarraan bararee kaabaa kibbatti ba'aa dhiyeetti bakka isin jirtan maratti isin haa qaqqabuun isiniin jedha. Itti aansuudhaan obboleeyyan kiyyaa warreen iyyaafataa turtan hedduu tokko naaf galatoomaa naaf jiraadhaa umurii naaf dheeradhaan isiniin jedha. Kanneen iyyaafatanis naaf galatoomaa naaf jiraadhaa waan hordoftoota kiyya taataniif. Itti aansuudhaan qophiin har'aaf isiniif qabadhee dhufee tokkoffaa irratti sababan badeefidha. Lammaffaa irratti immoo akkuma jalqaba irratti fuula irratti argitanuu baga jala bultii baatii ramadaanaatiin nu ga'ee jedha. Yaani baga waliin geenye ammallee rabbiin nagaadhaan nama jala bultii kana dabarfatee ramadaanallee ga'u nu haa godhu. Nama akkasuma immoo ga'ee khayrii keessa jirtu waffaqamus nu haa godhu walumaan hundi keenyaayyuu. Amma sanattillee nama khayrii hojjetaa achi ga'u rabbiin nu haa godhu. Warreen maatii keessan sarpiraayizii gochuu barbaaddan waan feetaniin wanta feetan isiniif dhiyeessuudhaaf godina Jimmaa taatanii aanaa kamiyyuu yoo taatan Roozaa Tuub RS qophii ishee xumurtee jirti. Isinis maarreegaa dhuftanii maatii keessan sarpiraayizii gochuu ni dandeessu jechuudha karaa Roozaa Tuub RSiin. Komentii jalatti yoo naaf ibsitan linkii telegiraamii kiyyaa isiniif kenna. Linkii telegiraamii kiyyaa isiniif ka'a yookaan telegiraamii kiyya mataa yuutuubii kootii irraa argattu. Yuutuubii kiyya gadi rukuttanii telegiraamii kiyya about iddoo jedhu san yoo seentan telegiraamii kiyya argachuu dandeessu. Achiin yoo na dubbistan battalumatti gatii madaalawaa ta'een wanti isin feetan maatii keessan isiniif qaqqabuu danda'a jechuudha. Godina Jimmaa taatanii aanaalee kamiyyuu yoo taatan jechuudha. Kana dhumarratti guutumaan guutuutti isiniif ibsa. Yaani kan waan hedduutu jira waan ta'eef wantoota sana hundaayyuu isiniif ibsaa jechuudha. Inni jalqabaa obboleeyyan kiyya kanneen iyyaafataa turtan maaliif baddee maal taatee hin qabamte moo jettanii irra hedduun keessan kanneen iyyaafataa turtan baay'ee tokko naaf galatoomaa naaf jiraadhaa. Isiniin jaalladhaa. Jaalala dhugaa kan inni irraa maddee kan obbolummaa hunda keessaniyyuu. Warreen iyyaafatanis galatoomaa naaf jiraadhaa. Hordoftoota kiyya waan taataniifuyyuu. Hayee warreen qabamte moo jettan laa hin qabamne alhamdulillah kunoo nagaa fayyaa kootii isiniif dhufeetiin jira. Garuu rakkoo dhuunfaa kiyyaatiif kan hin badee. An jalqaba rakkoo dhuunfaa kiyyaatiif kan hin badee itti aansee immoo yuutuubiin kiyyallee rakkoo addaan jalaaf mudate. Rakkoo san sirreessuudhaaf hedduu hin tattaaffanne maaliifi rakkoo koo isa kan dhuunfaa waan hin qabuuf isa kan yuutuubii sirreessuu hin dandeenye. Ammallee inshaallah hin sirroofne reefuudha kan rakkoo sanaaf furmaata argadhe. Rakkoon sun maalillee jettanii yaani kan naaf yaaddooftanu jiraachuu waan maltanuuf rakkoochee basiidhaadha. Rakkoo addee kana muhimma miti. Garummaa ana biratti muhimma ta'ee argamee ture malee. Innis maalii? Nettiin arabaan fayyadaman ofii kootiif hin guuttadha. Nettiin an guuttadhu kan duraan fayyadamu ana jalaa dhaabbatee shariikachi. Gaafa shariikachi dhaabbatu shariikaa biraatiin kan hin banadhee. Garuu inni an banadhe inni an lammaffaa guuttadhee naa hojjechuu hin dandeenye. Yaa birriidhaan illee isa lammaffaa kanatu caalaa. Walaakin immoo yuutuubii miti mukaalamaayyuu namootaan fakkeenyaaf waan akka eemoo waan argi fayyadamaan turre. Walaakin alhamdulillah amma nettii argadheetiin jira sababa saniif isinitti deebi'eetan jira. Inshaallah yuutuubiin kiyyallee kan irra dagadhee sirreessuufis haalli naaf mijachuu baate biiznallah amma booda yoo kan sirraa'u ta'e ni sirreessee jennaan immoo waliin deemnaa jechuudha hanga dhumaatti. Na waliin turan illee affeerraa kiyya. Kanuma wal qabsiisee yuutuubiin kiyya rakkoo isa mudateen kaasee wantoota yuutuubii kiyya irratti kan dura poostii godhaa ture hundasayyuu kaaseetiin jira. Sababiin isaas yuutuubiin kiyya koppiraayitiidha kan inni irratti qabee. Koppiraayitii kana sirreessuudhaaf immoo nettiin baay'ee na barbaachisa. Garuu netti waan hin qabaanneef sirreessuu hin dandeenye. Inshaallah fedha rabbiitiin yoo ta'e amma waan argadhee jiruuf ni sirreeffadha jedhee abdii qaba rabbirraa.
isinillee akka inni sirraa'utti rabbiin naaf kadhattu. Hayyeegaa amma gabaabumatti wantootan isin jalaa poostii godhee kee gubee san fakkeenyaaf kan akka dhaddacha jaalalaa, kan akka akhlaaqa gaarii, kan akka amaloota dubartii kan abbaan manaa irraa barbaadu. Kanaaf kana fakkaatan isiniif poostii godhaan ture. Yaani waan nama fayyadu, waan nama barsiisu, waan nama bashannansiisudha turan. Hunda isaaniiyyuu asirraan kaase malee ofirraan gubne tartiiba isaa qabsiisee kan hin poostii isinii godhu ta'a inshaallah. Garuu kana kan hin poostii isinii godhu yoonni koppiraatiin irratti qabuu dhiise qofadha. Yaani waadaa seenee kee waadaa koo akka hin nyaanneef jechuudha. Inshaallah gaafa kunnaaf sirraa'ee sana booda viidiyoo tokko lama isiniif poostii godhee ilaala. Koppiraatiin irratti hin qabne taanaan itti fufee hunda isaayyuu poostii isiniif hin godhaa jechuudha. Hin taane taanaan immoo ofumaa kiyyaaf waan narraa bareedu isinii wajjiniin hojjedhaan deemaa jechuudha biizinallaa waahidaa. Inni ijoon har'a dhufee fi warreettan maatii keessan sarpiraayizii gochuu barbaadanu Ramadanaan wal qabatee jechuudha. Fakkeenyaaf kun Samiriin ammayyuu fuuldura keessan jira. Nyaadhaa dhugaa bilaa fi yaasiniin jedheetiin jira. Bilaa fi yaasiniin jedheetiin jira. Buna qofatu biraa hafee innis duddubbara dhufaa jira. Egaa Tamiriin ni jira. Tamirii qofa immoo miti. Warreen tamiriidhaan ala sukkaara barbaadanu, funduqeetii barbaadanu. Funduqeetii jechuun daakuu dubbeessa jedhamu sana afaan Oromootiin. Akkasuma immoo jilbaaba garaagaraa kan maatii keessan sarpiraayizii gochuu barbaadan kunillee ni jira. Qophiin isaa xumuramee jira. Isinirra kan eegamu baay'inni itti guutaa moo nuti ni guutu xalabachuu qofaa jechuudha. Hayyeegaa namni barbaadan komentii jalatti na dubbisaa, barbaadan immoo telegiraamiidhaan kottaa, balballi banaadha. Inshaallah viidiyoo asirratti kan isin argaa jirtan Tamirii qofaa. Viidiyoo uffataa yoonaaf mijatee haalinaan mijate ta'ee kan isinitti agarsiisu ta'a. Yoonaaf hin mijanne immoo abbaan dhuftan yeroo dhuftan waasaappiidhaan kan isiniif ergu ta'a. Yaani waasappii ta'us telegiraamii ta'us. Ammaaf garuu telegiraamiinis asirra ni jira. Feesbuukiin koos asirra ni jira. Kan feetaniin argachuu dandeessu. Sana booda akkaataa isin feetan isin keessummeessuu danda'a jechuudha. Yoo feetan suuraa isin ergee, yoo feetan viidiyoo isin ergee isin keessummeessuu danda'a. Godina Jimmaa taatanii aanaa kamiyyuu jalatti kan argamtan yoo taatan bakka feetanitti isiniif qaqqabuu danda'a. Godina Jimmaa qofaa haa ta'u malee tamirii barbaadanus, funduqeetii barbaadanus, zayitii barbaadanus, sukkaara barbaadanus, ammas uffata waan akka abayaa, jilbaaba, uffata salaataa kanaaf kan kana fakkaatan kan barbaadan balballi roozaa tuub arres banaadhaa. Hayyaakumallaa isiniin jedheetiin jira. Hanga qophii kiyya xumuraatti na waliin tura. Like, share, subscribe gochuun nagatina. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Yookaan haalli naaf mijatu ta'e viidiyoo uffataa kan kanatti isiniif uffata.